Mucaan Siiboo Jaanii kuni sirba jee richuwaalii adda gaggeessee ture dhaqaa nuti ilaalle malee sirba isaa ajab jookan haylatti jechuudha seeneetiin namaatu narratti ergee wantoota tokko ilaale kan itti viidiyoo itti dalage gisee ilaalu viidiyoo kanarratti wannummaan hundinuu inni agarsiisee akka aadaa uummata alaa kana jechuudha wanni akkaataan baanarrii taambileen isaatti dalagamu irraa kaasee akkaataa bishaan keessatti viidiyoon hundi akkatti dalagamu hundinuu richuwaalii mataa asitti dandeessee jechuudha Siiboo sirbi afaan Oromoo kanatti inni taajee nuti takkaa yoomuyyuu yaannetu hin beeknu nuti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha tokko faratti amma asirratti naxibni tuqaasu barbaannu ni dhufaa michiyyoo qabeetti dhufee karaa piiraamidii kanarratti seenaa jechuudha peentaagiraam kana keessa gisee seenee akkanatti michiyyoo wajjin richuwaal adda gaggeessee keessatti jechuudha sirbi gisee dalagamu waa lamaaf dalagama innis dhugaadha duraanitti akka duraanitti khayyaa damu nama kana bakka namni akka inni hin rafne gogootee maal godhuudha amma garuu akka nama amlikootitti ilaalamu jira sirbi jechuun akka nama rabbitti akka nama silaalama fakkeenyaaf nashiidaan silaa karaa rabbitti geessitu namni jaanii akka baasan kanatti sirbiin akka karaa shayxaanas geessu karaa isaatti dalagamaa jira jechuudha tokko faratti mallattoon piiraamidii kana peentaagiraamii kana warroota alaatti agarsiisa warra akka rihaanadha ikin kaardibii minaamin warroota jaaniin kana warroota kana agarsiisaa jechuudha achi keessa seenee richuwaal adda gaggeessu kun mallattoon tun akkanatti wal fakkaatti sammalees dhufee jechuudha mallattoo peentaagiraamii piiraamidii isa keessa seenee erga taphatanii yoo peentaagiraamii mul'ata peentaagiraamii kun jechuun immoo peentaagiraamii kana irratti warroota shan akkanatti ifiin marseetti dhaabbataa jechuudha peentaagiraamii kun mallattoo uummata jaate jechuudha amma kun usee waan hin jirutti fakkaatiin seerchi gootee ilaaluu dandeessaas arrabaaf hin jarjariin jechuudha peentaagiraamii kana irratti warroonni daansoonni taphatan dhalaan nama ja'a inni immoo warri inni asitti fidee fi marse nam shan maaliif takkitti nan keessaa muruu barbaade tokkoffaa ibiddaan maaliif marfamuu barbaade ibiddaan marfamee akkana shan gisee keessne mallattoo akka naannoo kan jechuudha kana immoo isaa miti warra Awurooppaa warra alaatti jirtutu mallattoo kana kan dalagaa ture jechuudha sirbummaan akkaataan itti dalagame aadaa uummata keenyaatiin waliin sinsimu akkaataa bakka walitti dachiifisa miidhaa jechuudha kanaafuu sirbi kun akkuma walii galattu isaan sila wanta taaniif jiran jechuudha promoshina isaaniif dalagaa jira jechuudha asirratti innis karaa isaaniitti saabamaa jira harkifamaa jira ni beektan warra akka roofnaan warroota akka hedduudha warri Itoophiyaa keessaanis warra lijibkibnaa junaa gurbaa maarra jaaniin san jechuudha warroota kana kanaatu mallattoo kana kan agarsiisee isaanii wajjin warra alaatti wajjin konektara qabaachuudha innis populaara ta'uudhaaf akka addunyaatti beekamuudhaaf dirqama isaanii wajjin diilii fassamee waan kana godhuu qabaachuudha mallattoon siinjee kana jallatee malaalaati waan fokkotaa dalagamu caan kuni biyaans waan akkana kana olaaluu baattanii jechuudha akka waan akkana kana hin deeggarinaa isin yoo deeggartan malee inni waan akkana kana irratti ittiin fufu isin deeggaruu hin qabdanii jechuudha waan kana irratti hin deeggarinaa yaada kana nama isin irratti caanuu qabu sirba kana kanas hin laalina.